Tolee, nagaa waaqayyo waraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota dhaggeeffattoota yuutuubara geexee asallaa jedhu jalatti argamtan hundi keessanuu nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun baay'ee jaaladha. Kabajamtoota obboleewwan koo hundi keessanuu warri sabiskiraayibii na gootan baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa eebbifamaa jechuun jaaladha. Akkasuma immoo warri maatii koo hin ta'in koottaa waanuma beeknu walirraa barannaa, waan hin beekne immoo walitti himnaa koomentii jalatti. Akkasuma immoo yoo obboleewwan koo jajjabinaan kunis irraa qaba jettanii koomentii keessan jalatti na barreessitan hundi keessanuu guddaa tokko onnee kootirraa kan madde jaalala isiniif qabu isiniifan ibsaa jechuun jaaladha. Har'a yeroo hoon argadhe yaada sadeen tokkoon qabadhee ta'uu dhufe obboleewwan koo fedha waaqayyo waggaa ta'e jechuudha. Hoo yeroo na hanqate yaada lama bichaarratti dubbachuu barbaada. Innis maal weettanii guyyaa har'aa akkuma beekamu obboleewwan koo biyya keenya keessatti filannoo adeemsisaa jira. Amma waa'ee siyaasatti miti kanan dubbachuu barbaadu, waa'ee filannooti. Achi keessatti maalinni waa'ee filannoo tuggaattan jiran nuti nu bichaatuyyuu biyyaa baheetu jira qaaman jechuudha. Yaanni keenya muluun biyya keenya jira. Haadha dadhabduu qabna, abbaa dadhabaa qabna, daa'iman xixiqqishuu qabna. Kanaafiyyuu foon keenya tasrafa malee abjuun keenya muluun Itoophiyaadha jechuudha. Obboleewwan koo dhugaan isiniin jedha. Rabbumti jedhee imimmaan haadholee Itoophiyaa guyyaa har'aa sababa filannoo kana wal qabsiisee waan hamtuu hin dhageessisin jechuufani. Imimmaanumti nama tokkootuyyuu gaddi nama mana tokkootuyyuu waaqayyo akka hin seessisne hawwii kootis ibsachuu barbaada. Ilmaan wettan dhugaa yeroo tokko jechuudha. Haadholee Itoophiyaa bakka imimmaanumaaf uume, imimmaanumaan ilmoo ofii guddisanii, imimmaanumaan dadhabanii, imimmaanumaan kara du'aa deemanii nama jechisiisaa. Waa'een haadholee keenya baay'ee garaa nama nyaatu. Dudda isaanii saphataan hidhatanii ilmi koonaa dabarsan talli koonaa dabarsa jette itti dadhabanii ilmoo ofii guddifatanii ibiddatti ilmoo ofii dabarsanii kennuu jechuun baay'ee ulfaata. Warri dhala ofiitti irratti hin beeka jechuudha. Warri immoo yoo argine haadha irrattuu hin beeka jechuudha. Hagam akka nama miidhu duuti mana tokko hoggaa galee, duuti karaa malee gaddi karaa malee mana tokko hoggaa'e hagam manni suni haga hubamu abbumatti galee santuyyuu beeka jechuudha. Ofumarraa nan beekaa jechuudha. Umurii haga kanaatitti keessatti waa'ee haadha kootii quuqama yeroo hundaa kanaan durallee viidiyoo danuutti irratti dubbadhee ta'uu waan argeef. Kanaafiyyuu waaqumti biyya keenya ga'e haa jedhu. Guyyaa har'aa kana nageenyaan odoo dhiigni nama tokko facaa'in, odoo dhiigni nama tokko lafa kanatti tabin jedhin nagaadhaan akka namni filatee kan isa naaf ta'a jedhe isattu beeka. Anama waa'ee siyaasatti miti isaantu beeka kan naa ta'a jedhe jechuudha. Ani hawwiin koo maali nageenyumaan abbaan tokko odoo humaan ta'in, daa'imman odoo miidhamin nagumaan hunduu filatee karabbii mana ofiititti kara qa'ee ofiitti akka galu hawwii koo ibsachuufanii rabbi ga'ee nuunaa jedhu. Akkasuma immoo itti aanee waa'ee obboleewwan keenya Suudii jiraniiti. Waaqayyo ammallee waanuma gaarii nu haa dhageechisu. Obboleewwan baay'ee irratti dubbatanii too jiranii koomentii jalatti illee waaqayyo beekadha jennee waa baay'ee dubbannee dhuunfaa keenyattis waa'ee isaanii kadhannee akka amantii keenyatiin jechuudha. Waaqayyo waan haarawaa akka godhu abdii qabna hundi keenya iyyuu amantii keenyaniin. Kun saba tokkorra kan ga'e miti akkuma guutuu Itoophiyaatittidha kan isaanii adeemsisaa jiranii. Waaqayyo hoo jedhee dhiyeenya kanatti akka furmaata argatu oduun adda addaa haasa'amaa jira jechuudha. Miidiyaa gurguddoonni akka warroota furmaata kana kennan filatamanii akka biyya san erganiidha. Isa san ergamoonni deemestuu waan gaarii akka nu dhageessisan dhugaa hundi keessanuu amantaa keessaniin kadhadhaafidha. Daa'immantu jira, dubartoota ulfaatitu jira. Wanna kan argaa jirru kana jechuudha miidiyaa gubbaarratti obboleewwan koo. Kanaafiyyuu waaqayyo furmaata warroonni deemessuun warroota furmaata fidanii nagaadhaan kara biyya isaaniitti deebi'anii maaliif akka namni jiraatutti hin jiraatu, warri biyya keessatti illee haakii jiraatu. Nuti immoo jechuudha hiyyummaan nuufi harawaa miti, inni guddaa fayyaadha malee jechuudha. Kanaafiyyuu waggaa biyyallee galan itti beekanii akka itti jiraatan jechuudha. Inni guddaan nagaadhaan biyya ofii akka galanii rabbi waan gaarii nu haa dhageessisu jechuun jaaladha obboleewwan koo. Waa'ee uummata keenya Suudii jiru xiqqaa miti guddaa miti miidhamni isaanirra gahaa jiru
hookan saba tokko irratti miti dhugaan isiniin jedha hookan Oromoo qofa hookan Tigree hookan kan qofa miti akkuma jiruun warroota maqaa Itoophiyaa dhaatan Afrikaan nagaa qaba Afrikoon achi keessa jiran nagaa qabani kuni wannuma Itoophiyaa bicha irratti raawwachaa jiru waan ta'eef dhugaan isiniin jedha yoo biyyi nagaa qabaatte biyyi ofiitti hoggaa galan akka namni jiraatutti hin jiraatan araddaa abbaa ofiitti irratti galatiitoo jechuudha. Har'a hoo karaa irratti illee wanni shunkurtii cirachartee gurguratte haati tokko daa'ima ofii guddifachuu hin dandeessi biyyi tun weeraatti nu waa baay'eetuyyuu biyyoota biraatiin adda nu godha. Maaloo ittan biyyuma kam keessattuyyuu adda waa baay'eetu nu godha fudhatama irratti jechuudha. Kanaafuyyuu biyyoonni lolli irratti adeemsifame biyyoota Arabaa waggaa fudhanne kan akka Yemen waggaa fudhanne gargaarsa guddaa qabu. Biyyoonni Arabootaa baay'ee bakka fe'an waggaa deeman waraqaa tokko malee biyya fe'an keessa deemanii hojjetanii jiraachuu danda'anii akkasuma gargaarsi biyyoota addaatirraa seenetoo isaan gargaaranii akkasuma immoo Sooriyaa waggaa fudhanne uummanni Sooriyaa biyya addunyaarra biyya fe'ee jiraata. Maaliif isaanii akkuma Arabootatti wanni jedhaniif jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa keenya waa baay'eetu iyyuu adda nu godha. Waraqata hoggaan qabaanne akkamitti naanneffamaa jirti ijoollee nama waraqata dhabdeetoo biyyoota Arabaa keessa hojjechaatu jiran garuu biyyoonni biraa akkasiin. Kanaafuyyuu nuti wanna baay'eetu iyyuu biyyoota biraatirraa adda nu godha waan ta'eef dhugaa gaarummaa bichaa biyya keenyaa hawwinu jaalaluma bichaa biyya keenyaa hawwinu wanni nu baasullee kana dhugaan isinii warra siyaasatti haadhiibu. Warra dubbifatee argee siyaasni kana jedhee cubbuun qabu isaan dubbifatanii argan waan ta'aniif iyyuu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha kan akka kootii warra siyaasa ija keessaniin dubbifattanii toon argin gaarummaa biyya keenya haa yaannu jechuun jaaladha. Dhugaa haadholeen keenya mee haa boqatan. Kan darbee jira mee umuruma haaf irratti haadholeen keenya boqatanii too haa darban. Mee daa'imman nu duuka jiranillee mee waan gaarii haa baratanii gaarummaa biyya keessanii hawwaa'ee biyya laman qabnu biyya handhuurri keenyatti awwaalame biyya akaakileen keenya fi abaabileen keenya nu aalchisanidha. Waan namallee jaalannuuf haa baay'isu jechuun jaaladha. Dhugaa lafti keenya bar maal waan nama ajaa'ibu keessa addunyaan kun lafa hin qabnedha lafa Itoophiyaan qabdu garuu hiyyummaadhaan nuti beekama. Maaliif kun jaalaluma dhabuu keenyarra kan ka'e natti fakkaata akka kootitti yaada kootidha. Kanaafuyyuu waan jaalala nuuf haa kennu jechuun barbaada. Dhugaa jaalala nuuf haa baay'isu rabbiin bakka jirrutti hunda keenyayyuu nama milkeenu haa godhu. Warri ijoollee qabnu ijoollee keenyatti warri immoo haadholee qabnu haadholee keenyatti warri waan gaarii wayyaannu hunduuyyuu akkasuma warri wallaalummaadhaan immoo waan badaarra jiranillee rabbi isaanitti araaramee nagaadhaaniin kara biyya isaanii haa galchu jechuun jaaladha. Deebisee toommoyyuu obboleettiin teenya kaleessa galgala irra seentee waa'ee guruppii dubbattee turte sabiskiraayibii gubbaa irratti guruppii uummanne walaa jajjabeessinu jetteetoo jirti. Obboleewwan koo ani kara kootiin dhugaan isiniin jedhaa dhibbaan dhibbatti isiniifan amanamaa guruppii haa hidhannu walaa guddifnu warroonni batana yuutubara haarawaa baranne kuni dhugaan isiniin jedha wal bira haa dhaabbannu wal malee homaan qabnu. Kanaafuyyuu koottaa guruppii nuu hidhaa ani kara kootiin dhibbaan dhibbatti kunoo dhufeetoo jira. Kanan isinitti dhaammadhaafan obboleewwan koo nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jechuun jaaladha. Koottati nuu hidhaa inni jedha irra deebi'eetu ammallee baay'ee. Yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa walaa gargaarru wal biraa dhaabbannu waliin bareenna bakka wal maleen bareennu akkasuma immoo amantaa qabnu waliif haa kadhannu walaa barsiifannu walaa guddifannu. Dhugaan isiniin jedha warri hin beekus warri hin beeknes warri ana jala jirtanii sagalee kun dhageessanis warri dhageenyes dhugaan isiniin jedha isinan jaaladha onnee kootirra afaan kootinii fi miti yookaan waan tokkoo fi miti bakka waan numan isin jaalachuu qabuuf isinan jaaladha isinan kabaja naaf jiraadha umurii naaf dheeradha bakka yaaddan gaa jechuun jaaladha.